dhiira biraa beektaa jechuun? La, anaaf jalqabain. Anaaf jalqaba dhayin. Jalqaba kiyya yaani. Yeroo jalqabaatiif dhiirri isa abbaa manaa dhiirri isatu iyyuu wannoo jedhe. Engedde waan akkasii jettanii dubbii balleessaa turtan viidiyoon keessan tokko citee na bukkee geera. No. This is forjin nikaano. Daqiiqaa meeqa ture? Sheekota birrii 200 saniin siidhatemi. Sheekota manatti waamanii birrii kennan takka siidhe. Lakkii sheekotuma kabajaadhaan na hidha. Eegaa mana waamanii waan wajji kennanii fiidhattan saa? Akkasumatti sheekotni ni kaanu hidhanis sheekotuma kabajaadha. Sheekota warra birriidhaan bitaman miti. Warra birrii kennanii fi fidanii ni naayidhaa jedhamni. Eeshiin nikaa hiitanii daqiiqaa meeqa turtanis tuqe? Sa'aatii 3-4 akkas teenye kaane. No, garabbi si argu dubbadhu daqiiqaa meeqa? 10 moo 15? 30? Lakkii wallaahi doktor. Sa'a meeqatti nikaa hidhatte? Sa'aatii isaallee yaadadhu garuu turreerra yaadii. Biyya gam turtan nikayaa fi ati Muhammad Kibbo ati fi Mubarak wannoo jechuun jidduu nikaa ati fi jidduu fi Mubarak daqiiqaa meeqa turtan? Ana bara isaa waan beeku fi nan sobilla waggaa 14 wajjin ture biyya kana. Sirriitti wal beektu yaa. Baay'ee jarjara inni yoo mere akkuma takbiltu isheetichi qabiltu akkuma jedhe namarratti utaala mucaan hin jarjara. Egaa Mubaaraki walootanii mana abibatti walii mattaliyaat Mubaarakiin qaama wal argitanii. Doktara daraa keessa waan piraayiveetii akkasii nan gaafatinaa hin taphanna malee. Ani maqaa isaa dha'uun barbaadu nan kabaja bakka jirutti nagaatee haa jiraatu amaa isaallee nama dubbatuun barbaadu anis amaa isaa dubbachuun barbaadu waa isaallee nama haasa'uun hin fedhu gaafa jastii namaa seenu immoo bakka taphachuudhaaf kolfuudhaaf nan seena akkasi. Miidiyaan jiru amma walumaa galatti waan dhimma kiyyaa dhimmi koof dhimmi isaa miidiyaa irraa bu'eera gara lafaatti. Bilbilaan gorfamte amma kana bilbilaan inni maaliif bilbilaan si kaame? Lakki doktor. Bilbilaan miti lakki. Dura nagayaa wajjin kolfaa gammadaa habayaa turre amma bilbilis akkasitti bu'ee akkasumatti akkuma gaararraa irratti qayyaramuun kun maayin? Akka gaararraa qayyaramuun osoo hin taane mana kiyyatti illee galgalaa isaan ture namni ta'e wayii dhufee kuma keessan kan maqaan haa dhoofnaanii thank you. Dubbachaan ture namni yoo gastii koo seentan yoo gastii namaa seenessi waa isaan gaafadina yoo na wajjin taphachuu barbaadan taphadhaa bakka piraayiveetii namaallee nan gaafatinaa piraayiveetii kiyyallee nan gaafatinaa jedhee dubbachaan ture wallaahi namni natti meemmiti. Eeshi amma ati ulfamu. Tani Mubaarak mana galee? Galme makiinama keessa jiraadha. Fikiriin chiggirii keessatti bareedaa jedhe meerama hojjedha. Addee Maariyamaa kanaan viidiyoo jala seenee ilaale. Dhuguma nama dogoggorsa suni Mubaarakii miti sheekii Sharifii wayiitu hin dogoggorsa wallaahi. Mucattiin Mubaara keessa deemtu tokko laala sheeppu sheeppaadha. Yaabsaaf sitta. Wallahi. Doktor Jaa. Intalo nama asaasata hunduu kana qaba wallahi. Ani ilaalee bar viidiyoo jala gaggalee ilaalee mana Habiibatitti arge. Kaadha faatee caala. Jechuun no waan akkam goote shawadde beektaa? Uffata keessan qaamni mul'atu kana godhattee kara huddurraa kana duudaa fi hudduu jidduu kana banaa gootee bishaan daa'itti moo viidiyoo wayitu jiramee dhaqaa jala seenaa laala. Wanti ni jaalala bakka indazaa uffata gurraacha keessan gisee hudduu isii kana adii kana argutti kaafatee dogoggora. Mubeen bara nama ajaa'ibaati. Amma gaafa Kanaafuu yoonee zafan algaa bas kushim jedhaan ante.
የብዙ ስቃይ ከኢየሩሳሌም ይበር የምን ስቃይ ነው? ዱባይ ላይ ምን ስቃይ አለ? በቃ ከቆመብኝ መተመለክ የሆናነት